Shaman arkafuni kabajam sota jarajam sota doktor madda wala media hanga foto dursun odu sinagesibna odu wajin anfal mazaroroti Namota torbatamii torba Saudi Arabiyaa fi Yemen irraa ka'uudhaan galaana Meeditiraanii qaxxaamuruun Itoophiyaatti galaa kan turan keessaa namootni 14 qofaan lubbuun akka hafan fannoo diimaa idil addunyaa ibsee jira. Duula waraana guyyoota 40 mootummaan Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessatti baneen gaaga'amiinsa mirga namoomaatiif saaxilamuu isaa namoonni adda addaa ibsaa jiru. Gargaara Profeesaraa fi hayyuu seenaa Afrikaa Dr. Ittaanaa Haftee faffaca'iinsa humna Oromoo bara 2018 yeroo jijjiirama siyaasaa diinagdee Itoophiyaa jalqabe jechuudhaan eeranii jiran turtii OMN irratti gataniin. Kuniin hangafoota oduutii gara oduu babal'inaatti isin deebisaa turtii gaarii isin jenna OMN madda walaabuu miidiyaarraa. Namoota 77 Saudi Arabiyaa fi Yemen irraa qaxxaamuruudhaan galaana Meeditiraanii qaxxaamuranii Itoophiyaa galaa kan turan keessaa namoonni 14 lubbuun yoo hafan kanneen hafan galaanaan nyaataman jedha dargaggoon Adil Abduu kan keessaa hafedha. Kanneen dooniidhaan kan turan galaanni nyaati keessaa reeffi namoota 23 ta'an dhaabbanni fannoo diimaa baasee jira jedha. Namoonni Saudi Arabiyaa irraa ka'uun gara biyya isaanii galaa turan kan waraqaa jijjiirachuuf yookaan sirreeffachuudhaaf gara Itoophiyaa deemaa akka turan ragaaleen ni odeessu. Dooniin kun eebla 21 bara 2024 Eden irraa namoota 77 fe'achuun daangaa Jibuutii erga seentee booda galaanatti dhimmimuun kan himu dargaggoon Adil Abduu namoota 14 lubbuun hafan malee hundi isaanii liqinfaman jedha. Gabaas kanarratti falmataa roorroo waan jedhu qaba. Akkuma beekamu ilmaan Oromoodhaa guyyoota adda addaa keessatti jireenya isaanii fooyyeffachuudhaaf galaanarra qaxxaamuraa turuun isaa seenaalee baroota dheeraati. Yeroodhaa yerootti dargaggoonni biyya jijjiiran haala adda addaatiin siyaasaaf diinagdeedhaan biyya isaanii gadhiisuudhaaf kan dirqaman ennaa ta'u yeroo kanattis gara biyyaatti deebi'uudhaaf waraqaa seeraa sirreeffachuuf jireenya fooyya'aa jiraanna jechuudhaan yaaduun isaanii waan hin olledha. Seenaa wal fakkaatuun namoonni 77 Saudi Arabiyaa fi Yemen irraa kaa'uudhaan galaana Meeditiraanii qaxxaamuruun Itoophiyaa galaa kan turan guyyoota kaleessaa liqeeffamanii jiran jedha odeessa akka addeessutti. Namoonni Saudi Arabiyaa irraa ka'uun gara biyya isaanii galaa turan kun waraqaa jireenyaa sirreeffachuuf gara Itoophiyaa deemaa turanii jiran. Dooniin kun eebla 21 bara 2024 Eden irraa ka'uun namoota 77 fe'achuun daangaa Jibuutii erga seentee booda galaanaan dhimmimuu kan himan dargaggoo Adil Abduuti. Namoota 14 lubbuun hafan malee hundi isaanii bishaaniin liqinfaman jedha. Namoonni doonii kanaan imalaa turan harki caalu lammiilee Oromoo ta'uu kan himu Adil. Namoonni kunniin Oromoo ta'uu kan himu Adilidha. Namoonni 14 lubbuun hafanis dhalattootuma Oromooti jedha dargaggeessi kuni. Namoonni Saudi Arabiyaa irraa ka'uun karaa seeraan alaa gara Itoophiyaa galaa turan kunneen waraqaa jireenyaa sirreeffachuuf gara biyya isaanii galaa turan jedha dargaggeessi Adil Abduu. Saudi Arabiyaa irraa kallattii xiyyaaraan gara biyyaa galuun waan ulfaatuuf daandii seeraan alaa kanaan deemuuf dirqamanii jiran jedha. Adan irraa ka'uun gara Jibuutii imalaa kan turan imala sa'aatii 8 galaana irra taasisanii daangaa Jibuutii erga seenanii booda dooniin isaanii qaamota daangaa Jibuutii bishaan irra jiraniin marfamuun akka dhimbifamtu sababa ta'ee jira jedha. Dooniin ittiin imalaa turan keessaa kan turan harki caalaan dhalattoota Oromoo kan ta'u himuu dargaggoon lubbuun hafe kun dooniin halkan sa'aatii 8 erga dhimtee dhaabbanni fannoo diimaa reeffa namoota 23 baasee jira jechuun turtii bilbilaa OMN waliin taasiseen Adil Abduu ibsee jira. Dooniin ittiin imalaa turan erga Jibuutii geessee booda namoota naannoo sana jiraniin dooniin kun akka hin dhimtu nu taasifamtee jirti jedha. Doonii hidhamtee namoota achirra turan buusaa jirtu warri Jibuutii turan hin bu'ina taa'aa jechuun erga nu ittisanii booda wadaroo dooniin keenya ittiin lafarratti hidhamtee turte kutuun dooniin keenya nu fudhatee gara galaanaa walakkaatti erga fiigdee dhidhimte jedha. Dargaggeessi kun namoota doonii sanarra turan keessaa dubartoonni 5 duun kan himu dhalataan Oromoo lubbuun hafe kun dubartiin dhalattoota naannoo Tigraay taate tokko daa'ima badhattee gaachana sirna of keessaa qabu kutaalee Oromiyaa garagaraatti bobbaafamuun ajjeechaa fi murtee seeraan alaa raawwataa jira jedhu. Sarbamiin mirga namoomaa kun kutaalee biyyattii kanneen akka Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu, Wallagga Lixaa, Qeellam Wallaggaa, Shawaa Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa, Shawaa Kaabaa, Shawaa Bahaa, Harargee Lixaa, Harargee Bahaa, Boorana, Baalee Bahaa, Gujii Bahaa, Arsii Lixaa fi kanneen biroo keessatti haalli jiru hammaataa ta'u maddeen kun ni raggaa'isu.
Waraanni waggoota jaan darban afaan qawweetiin xumuramuu hin argatu duula guyyoota 40tiin xumura hin argatu jechuudhaan hayyoonni Oromoos qeeqisa isaanii dabarsanii jiran. Gargaara Profeesaraa fi hayyuu seenaa Afrikaa kan ta'an Dr. Ittaanaa Haftee faffaca'iinsa humna Oromoo bara 2018 yeroo jijjiirama siyaasaa diinagdee Itoophiyaa jalqabe jedhan hayyuun kun Dr. Ittaanaa Haftee tamsaasa kallattii Oromiyaa Miidiyaa Neetwork mata duree balaa faffaca'iinsa humnoota Oromoo jedhuun qopheesse irratti xiinxala taasisanii jiran. Injifannoon bara 2018 ergamee irratti humnoonni Oromoo ejjennoo waloo qabaachuu dhabuun faffaca'iinsa humna Oromoo fidee jira jedhu Dr. Ittaanaa Haftee. Faffaca'iinsa humna Oromootii fi ejjennoo waloo qabaachuu dhabuun paartiilee siyaasaa Oromoo, miidiyaalee Oromoo, hayyotaa fi diyaaspooraa Oromoo sababoota gurguddoo akka ta'an Dr. Ittaanaa Haftee eeranii jiru. Oromoon qabsoo waloo barootaaf taasisaa ture bara 2018 xumura irraa ga'e injifannoo yoo argatu akkaataa fayyadama injifannoo sanaa irratti ejjennoo waloo qabaachuu dhabuun ka'umsaa fi faca'insa humna Oromoo keessaa tokko jedhanii jiran Dr. Ittaanaa Haftee. Paartiilee siyaasaa Oromoo biyya alaa irraa qabsaa turanii fi biyya keessa jiranis ejjennoo waloo hiree uummata Oromoo murteessoo osoo hin qabaatin ejjennoo mataa isaanii qabaachuu itti fufsiisuun isaaniiti jedhu. Humni dargaggeessa Oromoo adda dimokiraasa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa lolaa ture sun akkaataa bittinnaa'u taasisee jechuun danqaa mooraa qabsoo Oromoo mudate ibsa. Ejjennoon waloo Oromoo fi dhaabbota siyaasaa gidduudha dhabamuun paartiilee siyaasaa Oromoo dabalatee dargaggeessi Oromoo jijjiirama siyaasaa biyyattii keessatti fidee fi uummata Oromoo kophaa kophatti haleellamanii fi haala mijeessee jira jedhu obbo Ittaanaa Haftee. Waqtiin injifannoo ummata sammuu fi dhiibbaa garee bulchiinsa biyyattii qabateen ummata irratti raawwatamuun dhaabbolee siyaasaa Oromoo ejjennoo tokko qabaatanii ibsa waloo baasuun ummata isaanii haala jiru hubachiisuu hin dandeenye jedhu. Ajjeefamuun aartiist Hacaaluu Hundeessaa hordofee dargaggeessi qabsoo karaa nagaa irraa abdii kutachuun qabsoo hidhannoo fi waraana bilisummaa Oromootti dabalame jedhu Dr. Ittaanaa Haftee. Hayyoonni Oromoo affaajjii keessa galuudhaan gartokkeen isaanii qabsoo Oromoo goolabamtee jirti. Mootummaan kun tumsa qabna jechuudhaan gara mootummaa yeroo goran gartokkeen isaanii ammoo jidduutti rakkatanii hafan jechuun faffaca'iinsa qabsoo Oromoo keessa shooraa akka qaban eeree jira. Uummanni Oromoo haala ulfaataa akkasii keessa darbee yeroo ammaa sadarkaa qondaalli siyaasaa akka battee urgeessaa ajjeefamanitti itti gataman, yeroo dargaggoonni mana hidhaa keessaa baafamanii ajjeefamanii fi yeroo loltoonni mootummaa uummata lafa irraa buqqisan keessa jira jedhanii jiran. Oromoon osoo hayyoota gurguddoo qabu akkamitti geggeessaa dhabee sadarkaa kanatti rakkoof saaxilame gaafii jedhuuf deebii kan laatan Dr. Ittaanaa Haftee qajeelfamni yookaan piriinsiipil jiraachuu dhabuu fi qulqullina yaada hawaasaa keessatti lafa qabaachuu dhabuun isaa Oromoodhaaf hojjechuu barbaada akka hin hojjenne taasisee jira jedha. Fakkeenya mooraa qabsoo Oromoo humneessuu fi qulqullina yaadaa uumuuf koongarasiin Oromoo idil addunyaa hundeessine kan jedhan Dr. Ittaanaa Haftee hawaasa keenya keessa qajeelfamaa fi yaadni qulqulluu waan hin jirreef ka'uun kun sababa jechuudhaan ibsanii jiran Dr. Ittaanaa Hafteedha.